keessatti argina yoo lubbuun jiraan. Namni tokkichi itti dawwaltanii maal irra jirti jedheen hin jiru jechuudha. Isiniif galee hadda osoo baareen hin ganama galgalatti deemanii miti. Muyyattiin tun as dhuftee haa dalagattu jedhee takka liqeeffatee takka kaasha kennee muyyatti tan osoo birallee fide. Akka waan dhimma biraatiif fideetitti ganama galgala irraa caffartanii bultii mucaallee diiddanii jireenya mucaallee balleessitanii jechuudha. Ummata jireenyi isin badeessin jechuudha. Ummata Oromoo jechuudha ummata jireenyi bade. Uummatuma osuma eebii namaa jala deemtan eebiin teessan guyyaa irraa guyyatti gadi isin bayaa jirtu jechuudha. Eebima namaa eeguu, ollaayinimarraa nama buusuu, qilleensumarraa nama buusuu, jireenyuma namaa qotuu jechuudha ganama galgalatti. Rabbiin maaf akkana isin godhe hin beeku. Anamma hanga muyyattiin tun biyya kana dhufte nan laala. Jala seenee Mariyamaa jalallee seenee mucaa jalallee seenee nan laala jechuudha. Gaafa isin uffata gurgurtu nama 300 jala teessan yeroo isin sa'aatii isin uffata salbaa ji'a achi ooftu. Gizee isin mucaa waliin teettee qoostu hoo nama 2,000 teettanii hordoftan. Gizee isin teettee qoostu jechuudha. Yeroo sammaa 2,000 hordoftan gizee isin ammoo biizinasa uffata gurgurtu maaf 300 hin hordoftan. Gizee san afaan isiiti waan bayuufi afaan isaati waan bayuuni yuutuubii shaqalattanii jechuudha. Yuutuubii dalagattan. Hagana dirasii summiidha jechuudha. Hagana dirasii haasidummaa guddan. Sitti nima dhaggeeffadhu waan ofii. Asirratti gagguursisan Oromoo ta'e jechuun wallahi sharri akka yaadina dhugaa rabbi. Hanga isin asteetu namni sheelaa akkasii irraa xalabate hin jiru. Ay garmaach. Kana bar hadda muyyattiin tun haarawa dhufte rakkoon qabu. Mee haa jajjabaattu afaan haa barattu takkaan ka'anii fardan gonnon korani lafarra daa'imanii lafaa ka'anii haa afaan barattu reef dhufte biseera biyya arabaa hin beektu. Isiidha farda sangaadha utaalaa jirti. Haadhi koo haala biyyaatii fi haala qilleensaa barattu. Mee qojettaniitiin aanjaa keessa muyyuu gaafa sargiin gahee fi gaafa wanni tokko gahee jedhe kaartoonii bituudha mandara keessa yaatanii walakka mindaa ji'a takkaa fixanii ol yaatanii salbaa ji'a takka kushiinaa keessan daladdanii maaf irraan bitinaa. Caamama takka kushiinaa keessan hojjettanii maaf irraan bitinaa yoo gadiin ba'uuf isiniif illee hin taane. Maa akkasittiin guddisinaa. Hadda ammoo maaltu isin galchee jennaani dhuftanii jireenya namaa laattan. Gaafa isin biyya jirtu san irraa kaatee bakka nu arginu san irraa kaatee hay mucattiin maantu nama moo maal jenneetiin gariin arrabsaa gariin maal jedhaa gariin ichi jedhaa laalu san irraa kaatee biyya galte arafaati mucattii tana si gargaarraa maal irra jirta jettaniirtaniini abdii culullee gaafattanii yoo akka dubbiftanii dhabdan mucaa kana gaafattanii namni doolchee takka buuseef jira. Gaafa biyya galtee achirraa kaatee dhuftu birrii haga baasanii Dubaayin dhufanii hin beekani. Mucaan kun hin dhalchine. Amantiif Oromummaa bichaa walitti qabani. Yoo kutaallee yoo taateetiin jette garagara fuudhee biyya kana fide namni tokkichi maqaa isii kaasee jira. Namni tokkichi isii ladda dhaabatee jira. Yuutuubiidha yoo guddifattan malee tiktookii kanarra yoo ittiin shaqalattan malee osoo hadha yuutuubii banattee deemaa dhaqa sabiskiraayib naa godha viidiyoo mata takka irra buufadhaa jettee namni tokko dhaxanii sabiskiraayib hin gootan. Jireenya namaa gubbaa dhaabachuu hudduu namaa eeguu lubbuu namaa eeguu akka itti oolan nama eeguu akka itti bulan nama eeguu bayaa jireenya namaa keessa barbaachisaa tanaa Mariyaamii fi Abdii Culullee fi mucaanis fannisanii haa nyaatanii itti laffaan waan ta'eef itti laffaanii itti dadhaban isin hin galchu jechuudha. Warri gaafa duraa gaafa isin lafa jirtu lafaa hin kaafne hadda wanni isin galchu hin jiru. Isinillee warri asirra jirtan isin sadiin jechuudha warri muyyattii tana sababa taatanii fuutanii biyya kana fiddan. Warri sababa taatanii biyya kana fiddan wanni isin hin jedhu warra koomentii yoo taate shaashii sirraa lafa kaayanii qullaa si dhaaban nama takka koomentiin deebisina mucattiin lafa haa barattu ka nyaattuun ittiin dabina ka dhudduun ittiin dabina ta'aa fi waan taaturra dhaabaa boru isiniifis maqaa keessaniifis santu gaarii ekeleen jettee tajaarsi isii bakka biraa jiru ta jireenya isii bakka biraa jiru ta ofiiyyuu jireenya hin qabne shaarjaaf ajimaan hin jidduu osoo zoortu orto gurdii jilbarra godhatte asi dhuftee jireenya namaa bocci isinii waan takka takkitti isiitti deebisina muyyattii jireenya isii lafa jala tolchaafi lafa jala mari'adha lafa jala waliin qaaqa ummata tiktookii kana waliin hin maraatina anatu isin hin jedhe waggaa 5 as keessa waliin jira hadda deemanii osoo muyyattiin tun ol baatee Mariyamaan akkana nagoota jettee dhugaa jedhan osoo ol bahee mucaan kun fataan ol bahee intalti tun akkanaati jedhee dhugaa jetteedhaan ummata osoo dhugaan dibbeetuun rifeensi irraa malaa ta'e bar osoo dhugama jedhee dibbeetuun bar dubartii rifeensi duuba kutee ka dhiiraa ammoo jechuudha geengoon itti baate jechuudha akka lafa roobni irraa caamee jechuudha dhugaa keeti dhuga qoosaan namni asirratti qoosu dhuga jarrummaa nama gastii keessa yoo wal loltee walitti aaranii wal biraa bu'an dhuga dhaqan yal mucaa akkasii godhe
mucaa rabbii gadi si jijjiire mucaa rabbii gaditti maal si godhe mucaa rabbitu sababaa godhee mucaa kanaa wal barsiise rabbitu sababaa godhee mucaa kanaa wal barsiise mucaan kun sababa garuu jireenya isii jijjiiruu rabbumatu kaleessa keessaa qaba bakka san geettaa bakka san dhattaa ummata uumaa fi uumama keessa galuu jechuudha. Ifamallee isinirraa ta'a isi warri as keessanii wanti tanaa fi dildila taatanii bakka kanaan geettan isinis biyya haarayaa haadhallee taatanii fi abbaallee taatanii asiin geettanii rabbiin sodaadha uduu koomentii hin laalina. Mariyamaan dirahama Dubaayii 10,000 nyaattamte dheengadda mucattiin tun 10,000 dirahama Dubaayii nyaattamte dhiiga boottee ji'a 2 guutuu waliin boo'ee dadhabee biraa fi anuu karaggate hadda dhaabattee kaan liqeeffattee kaan fuutee kaan maal taate hiqaamaa hojjechiifattee waraqata Dubaayii hin qabdu hojjechiifattee kisaaraa keessa galtee hadda nama akkanas isina foo dhaabataa jirti ol jettee boo'aa turte gastii keessatti asiin dura argitanii jechuudha. Gaafa baabaan jedhan sun qarshii irraa nyaate gastii keessa teettee boo'aa turte ana bira teettee isii walitti shamarran jahatu nyaattan abdii hin kutanne jechuudha. Nama kufee ka'e mucattiin tuni jechuudha. Isiniif galee dandeettan jajjabeessaa fooloo laayikiidha sheeriidha carqii takka takka irraa bitadhaa. Nama 3,000 jirtan namni 3,000 kun carqii takka takkaaf qibaatii takka takka yoo irraa bitattan caamma takka takka yoo irraa bitattan hagattiisan deemamee amaara laala akkatti wal jabeessan hadda otoo carqii gurguraa jiraatte namni 1,000 takka asin teettan namni 100 takka asin teettan hanganni ooroo irratti irraa bayyaa asirra fixadhaa dubbiiti yaa ummata kana gaafa isin beeruuti jirtu moo bahareen jirtu nama 600 700 800 jala ta'anii gideetti booyan gaafa isin Dubaay dhuftee biizinasa eegaltu nama 50 60 70 laala. Oromoon akkati nama taate dhaabattu sin feetu jechuudha. Kanaaf muyyattii tana laala baasee illee na lagi baatee illee na lagi maqaallee ofirra eegaa maqaallee ofirra laala waan dandeettanii waan gootan lafa jalatti waliin mari'adha. Mariyamaa biyya san keessa waggaa dheeraa turteerta ni beetta. Abdiin illee biyya Arabaa keessa waggaa dheeraa turteerta ni beetta. Mariyamaan garuu isaan hundaafuu ati dildila ni beetta sirritti jechuudha. Waa hunda maqaa kan keellee laali. Waa hunda of duuba laali taboru dhuftuuf ta'a amma jirtullee muyyattii tanaaf waan gaarii soqii fi osoo jecha bonshee koomentii kana jalaan ta'in jechuudha. Hin laalinti isa koomentii jalaa kana godhiif isin jedha dhiifama sagaleellee isin ol fuudhuu dubbachuu kiyyaaf an jireenyuma namaa isin borcitan kanatu iyyuu mataa na ho'isa. Naa jiraadhu waan ofii ani beektaa wallaahi silaa danda'ame mucayyoo tana jajjabeessanii akka isiin anaa oliyyuu taate akka godhaniin barbaada malee jechuudha. Akka isiin xiqqishuu isii cinqamtu akka isiin xiqqishuu isii rakkoo wayii isii mudatuun barbaadu beekte garuu jechuudha bakka san yaani subhaanallah rabbi waa hundayyuu rabbi haa sirreessuu mee namni yaadanarra qabdan dubbadha abuma hariin kun nama guddaadha mee akkam ooltan jirtu wabii maaliif carraa kennaa nama guddaadhaan fakkaate dhiifama wallaahi amma arguun jira isin dura dubbadhe keenya wabii dhiifama eessi rakkoon qaba abuma harii jirtanii dubbadha rafaniirammoo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جنرالي تيما هاسا دبي كيس اللي واني نوبنف وانا ما تقول هاسا وسنتاني انا كيتي وما نمو هنداسا شيخ بنا كناف وانا انجتشو بربادي نمني كينا ستو osoo tolte qabriitti illee namni keenya wal bira dhaabbachuu qaba osoo tolte qabrii jalatti wayitaduu illee wal bira dhaabbachuu qaba namni keenya maaliif wal gata maaliif wal dagata bakka hundatti namni saba keennan tahin namni oromoo keennan tahin akkatti wal bira dhaabatu argaa jira ijoollee qilleensarraa waa banattee waa gurguratuudhaaf biizinasa wayii seente meeshaa laalanii miti waan bareedumaaf laalanii miti laalaa dhiisna anillee nama hedduu argaan ture kanallee fuudhe kanallee mul'isi jedhaniini biraa deeman lafarratti illee wal biran dhaabannu qilleensa irratti illee wal biran dhaaban ummanni biraa akka ajaa'ibaa kanatti wal bira dhaabata waa hundaa wal gargaara jechaaf gochaan humnaan waa hundaa wal bira dhaabata maaliif akkana taana nuti maaliif nama keenya kiiloo isaa buufna maaliif hamilee wal cabsina jechaan hamilee namaa ta'uu nu waan guddaa gocha caala yoo ummata sirtee guraagee kana fudhattan tigree amaara yoo fudhattan bakka hundatti ilaalaa biyya jirtan hundatti uf biratti warra isin bira jiru madaala laala akkatti isaan wal bira dhaabbatan namni isaanii mee warra biyya keessa jirurraa yoo fudhanne namni isaanii gaafa oromiyaa keessa dhufu caammaa namaa xaragee akkasitti
shaayii kararraa deemee gurguraa deema. Gaafa waggaa tokko lama hoteela banatee hoteela keessa jira. Kana jechuun maanni gaafa inni shaayii gurgursan irraa fayyadaman. Gaafa inni caammaa namaa kararra taa'ee gurgursan hawaasni isaanii hunduu isa biratti fayyadaman. Wal guddisan, waliif yaadan. Nu namni keenya kan shamara ta'e kan dhiiraa yoo guddatu maaliif hin gammanne, maaliif nu gaddisiisan, maaliif hamilee isaa cabsina? Kanaaf nama keenya kamiyyuu hatta akka fedhe haa ta'u geemii haa taphatu yoo fedhe. Ka geemii taphatu san illee jajjabeessuu qabna, malee ta'uufii qabna. Hatta jechuu gaayaa nama akkasii illee jechuudha. Kanaaf rabbiin waliin haa galchuu, rabbiin nu haa jajjabeessuu, tartiibatti rabbi nu haa deebisuu. Baay'ee wanni keenya kun nama dhibaa, wallaahi nama gaddisiisa. Carraan nuti qabnu yoo jiraate waa lama qofa. Gaafa namni du'e poostii isaatiin tiktookii fi akkasuma feesbuuka dhiphisuudha gaafa namni wayii du'e. Mica'oo gaafa isin dura amrii taate san hin beektanii wayita isiin jirtu nam tokko wanta hin jedhu amileen ta'uuf nam tokko itteenna jedhee namni dubbatu hin jiru. Gaafa isiin duute san feesbuukii fi tiktookii illee waan isiitiin guutamee jiran beektan. Kanaaf gaafa duune booyuu irra gaafa namni jiru booyuu fi wayya. Karakkate yoo as fidan haga tokko hin tumsinaa fi waan isaa hin dubbanna garuu hojiirran oolchinu. Mee namuma waa dalagatu kana ka gargaaramu dhiisa. Namuma waa dalagatu kana hamilee haa taanu biraa dhaabbannuun isiniin jedha. Namni kunillee anatu fide kunoo abaazarri kanallee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dubbadhaa mee. Eshi itti fufaa maruu nagaa keessanii Fatishaa waan hundi keessanuu nagaa isiniin jedheera. Ani waa yaada xiqqoon qaba dhiifamallee naa godhaati kaleecha wayis godhuufi baannu yaa'u yaadanis wal gargaaruun barbaachisaadha jedheetanii yaada akka kiyyatti. Mucaa kana Waaqayyo isaa eebbisu gochaa dhiirri kamiyyuu godheen agarsiisne dalagee nutti agarsiise rabbi bara jireenya isaa eebbisu iddoo gaarii isaa kaa'u. Dhiirri kamiyyuu waan akkanaa godhee nutti agarsiisne dhugaa rabbii jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Dhiirri kamiyyuu hojii akkanaa dalagee gaarummaa akkanaa dalagee nutti agarsiisne jechuudha. Ofii kiyyaarra ifan isarratti argee namni akka isaa nuufaa baay'atu, namni akka isaa qajeelan akka isaa nuufaa baay'atu nuti isarratti ilaallee hojii akkanaa hojjechuu qabna jechuu dhiisanii raawwatanii dhufanii raawwatanii jireenya namaa balleessu jechuudha. Dhugaa rabbii Oromoon nuti maaliif walumarratti duullee ofuma keenya wal xiqqeessina otoo alagaan dhufee nu miidhin ofii keenya wal miidhaa jirra gara hundaanuu in argina waan ta'eef jechuudha. Ilaa Oromoon duratti afaan walii keessaa kututoo nyaatti jechuudha. Kan baranaa garuu ofii umashiitiin wal nyaachatoo jirti. Ani mucayyoota durattis kaasee har'allee inuman ishee hordofaatoo jira. Dhugaa rabbiin isiniin jedha akkuma waan ofiin jette gaafa mucaa wajjin deemtee qalladdu kumaan ta'anii ilaalanii gaafa iddoo kana jirtu nama 200 300 ta'anii ilaalan. Isaayyuu galanii waan dhugaa itti naasan. Gisee baay'ee nama akkanatti naasan nama akkana keessummeessin jedhee gastiin ergaa fi nan galchitu dhugaa rabbiin isin jedha rabbitu na arga keessa koo bakka azala taayitan gubadha yeroo baay'ee jechuudha laala dalagaan irree natti baay'ata ammumaan tiktookuu kana banatti yoo waan hin taane dhufanii itti seenanii taasaanii nan gubadha bakka ani maariyaaminis hin beeku fataashoos illee hin beeku jechuudha la asuma irrattan isaan beeka malee maaliifin gaarummaa isaan dalagassantu keessa kiyya jira waan ta'eef jechuudha yoo isheen mucaa faana walitti mufattee buute deemanii arrabsanii jechuudha. Maaliif barbaachisa mucayyoo tana hanuma homaa hin goone anuma kaleecha biyya san keessa teessee rakkachaa turte san guyyaa gaaf tokko eessa oolte eessa bulte jettanii ni gastii ragaltanii gaafattanii beektanii hin beektan kanaafuu amma immoo ya qaali Maryam an kanumaan siin jaa yeroo mara akkana jedhanii miidiyaa dalagaa irratti maalumaatiitu hoggota kaajandaa lolaa uume jaarsa isiitii miti akkana si godhaa fagaatu qabdi riyaan gantuun isii jalaa fagaatu qabdi gantuun isii jalaa fagaatu qabdi. Namuma maaltu dakkal ilaali. Namuma jechuun namuma Maryam rakkooyitu jira. Fatishaan kunoo dhufe Rakkooyitu jira nama badaan biraa fakkaatu. Hiriyaan badduu wayii yoo jiraatte dogongora guddaa isii irraan gahaa jiraatte akka biraa fakkaattu. Biyyeen fayyaalettiidha waa hundayyuu hin himtu waan ta'eef ati suutaan tara gaagga'ii gaafadhu. maal kana hunda maa daa'ima xiqqooyyuu jechuudha takkatti itti himayyoo xiqqaate gizee meeqa si gorsee hin jiru. Fatishaan dhufe ol galchi qaama kunoo. Meeti fatii gastee ergadhu. Alhamdulillah. Kunoo lakkoofsa barreeffatu jira. Meeti ani agarutti hin jiru. Miira keessan jira agarutti hin jiru ani Fatimaayyuu. Injira Maryam. Ergadhu jeen kattas gabbaa haati sakkanatti
مريم مالو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مريم جرى الحمد لله. بقى جراتن أتيس بقى جرات. فاتي sille waan seen jedhu qaba. Oromoo tana guutuun waan jedhu qaba. Wanni an jechuu barbaadu yoo jiraate mucayyoo tana akka nama tokkootti sirraa fuudheetiin jira. Kan sirraa fuudheef akka dalagattee hojii jirtuuf malee akka qoostuufi miti. Illee akka yaani anaafillee amma kun xiqqeenya beekte. Wanni akkanaa kun jechuudha. Dhagaamaa sagaleen kiyya ni jira. Dhagaarra Mariam. Ni jira dubbadhu. Gaafa sirraa fuudhu mucayyoo tanaan illee dalagaaf sirraa fuudhe. Isiin illee dalagattee akka hojii jirtuuf. Akka anallee nagaa. Hikmaa tana baasme. Okay. Akka dalagattee ofillee jijjiirtee anallee gargaartuuf. Yookaan gaafa sirraa fuudhu san akka isiin deemtee mana madaamii dalayduufi miti. Waan silaa barbaachisu hunda xumureefi. Atis waan barbaachisu gooteefi jirta. Anillee waan silaa gara na fakkaatu xumure geesse as. Eega geesse haala hojii hin baratte homaati iyyuu miti namni haala hojii wallaaluu hin jira. Suutumaan itti himu jira. Ammoo jeequmsa biraa jechuudha. Jeequmsa biraa gorsu jira. Waa hunda itti himutti hin jira. Mana kana banee katti kenneef mana dalagaatii mana jeequmsaatii miti. Mana ganda nama waa'ee ganda namaatti haasanii miti. Waa'ee jaalalaa waa'ee maalitti haasanii miti. Eeywa main point maruuti xiqqoo jidduudhaan adda see qo'arrata waan ani illee irra dubbadheef maalidha jedhee already akka nama tokkootti ni beekta kaleessa mucayyoo kana faana hagam rakkataa ture namni natti hin jiru Mariam akkana tahee mucayyoo tana maqaasii belleessanii akkana maraattu jedhanii ani immoo itti seene gargaaruun barbaadaa waan danda'een immoo hagan ni gargaaraa waan kana olii immoo humna kiyyaa ol natti ta'e atis waan wayiitiin na gargaarimee jennaan atuu rakkoo kana abshirnaan jettee siif danda'a jettee waan kana na gargaartee viizaa na dalasiiste ani immoo waan hanga asii danda'e waan kana ol humna kiyyaa ol yaanii jedhee sitti madhee na gargaarte akka obboleettii si madde si jammar akka ummanni akkana na godhe nama 5,000 fi 6,000 bakka takka walitti qabamanii akkana si goona akkas jedhaniin yoo keessaan gaafatan namni nama jalaa dubbatu hin jiru. Anillee immoo biyya Arabaa keessa riskii kiyyaa amma soqadhaa ganaa ammoo jirra. Namni mucayyoo tana gargaare jira jennaan hin gargaarre namni gargaare hin jiru naan jennaan hayyee fati tikkeetti na gargaari waan achirraa hafe viizaa isii iqaamaa isii. Nan fixachiistu ani kan tikkeettiif maalii biran geenne amma waa'ee faayidaa haasa'uutti hin jirru galaansu maalirraa kaasee biyaansi hanga 300 sanii oliiti malee sanii gadii miti gatti baay'ee amma hisaaba sanii godhuufi miti an sii galee namni takkittiin as biratti anaaf yookaan fi akka waastinaatti si kennee narraa fuutee bakkaan geette siidha. Kun immoo jidduu kana keessatti amma wanni mucayyoo tanaan main pointiin an dubbachuu barbaade mucayyoo tanatti illee aare maal akka ta'e beekta. Main pointiin asitti gastii kana gastii manaatii bantee fi yeroo baay'ee ni arga. Ijoolleen isin gastii irra seensistee haasoftuun ijoollee biizinasa osoo hin taane ijoollee kaleessa isii arrabsaa turan maraattuudha dinniidha fayyaa hin qabdu jedhaanii turan mucayyoo watakka hin beektu beekta kan akkamii akkatti illee itti himtaa jedhee yaada watakka hin beektu akkana jedhaniini ijoolleen achi jala walii ol qabamtee kan dalagaaf dhufte waa'ee jibbiinsaa jidduu kanatti uumuudhaaf waa'ee waan biraa jidduu kanatti anallee fageessuuf sillee maqaa belleessuuf anallee maqaa belleessuuf hadha gaarii ta'anii hadha nama gaarii ta'anii beektaa miiree Oromoos amalasii kareessa bakka ati rakkattee si bira hin jiranii gaafa ati balloo wayii itti baate immoo waan wayii sii ta'anii akka waan isaan sii qoratanii isaan sii falatanii sii galee warroota jedhaniintu jira ijoollee mucayyoo tana sii galee asirratti wanni ana na aarse ana na kabajjeef na kabajjuu dhabdee dhiisi haarafaat ati si'amee kanatti dubbatte Mariam akka obboleessaatti fati maaf akkana sin kabajnee naan jette atuu kabajamii maal sin kabajne naan jedhaa turte si'amee dhiisi Mariam tiyyaa nama sin kabajne naan jettaa Itoophiyaa guyyaa jirtu nama sin kabajne fati maaf akkana naagootaa jennaan bara Mariam tiyya jedhee si kadhadhee dhiisi watakka ani sii hin beekaanii uummatatu akkana godha malee
mucayyooni beekaanii tanuma naaf wanni jedhiiti irra dabriiti ati waan amma siin jedhe qofa naa godhi jettee gaafa sanatis viizaa kana sirreessitee baastee naa ergite waan isii arrabsan atuyyuu anaaf aartisii galee maaf isiin akkas siin jetti mucayyoon tuni ka amma siin kabajne maalii dafati naan jedhe dhiisi anumaaf waan kana hundayyuu ati kanuma naa godhi siin jedhe galatoomii ishi naan jettee ana dhageettee goote ati sii galee amma jidduu kanatti wanni balaa guddaa uumaa jiru maal akka ta'e beektaa saayidii kiyyee osoo hin taane saayidii keellee osoo hin taane saayidii mucayyoo kanaallee osoo hin taane rabbirraa argatta ati sii galee gaafa nama tokkoof tola oolte rabbirraa argatta Mariyaam rabbirraa herreegatti ani rabbirraa herreegadha malee faayidaa osoo ta'e nama 6,700 walii qabanii mucayyoo tana si gargaarra jedhaniini gaafa keessaan dhandhu namuma takka irraa waa dhabne anillee illikii miira keessa seenee ni gargaaruu ni qaba jedhees irratti argadde gargaarree mucayyoo tana bakka kanaan geenne amma wanni guddaa waan kana belleessee anaaf mucayyoo fi waan biraallee uumuu deemu maali beektaa ijoollee gastii irra seenanii dalagaa osoo hin taane waa'ee adha sii beekna akkana ta'e maal sii kafalan damooza maal sii kafalan hunda ka jedhuutu jira sii galee damooza maal sii kafalan maaltu sii kennama maal akkana taate jedhanii mucayyoo waa takka hin beektu tashwiishaa waan baay'ee sii haasofsiisanii jira ana irratti immoo jibbaa isa damooza laali faati isa damooza osoo isiin hin dhufin jechuudha itti haasa'uu jalqaban ani yookaan nama isiillee kana hunda dhiisii jedhee amma wanni guddaan aarsii anis dubbadhe miidiyaa irratti isa damooza yoo ta'an Itoophiyaa osoo isiin jirtu meeqa sii kafalama jedhanii gaafatanii garuu hangam kafalaaf akkan siin jedhe ni beekta deebee jechuudha fati dhugaa dubbachuuf taanaan bor Oromoon anaa kanallee naraggaxuun isaanii hin hafu laal dhugaa jirtu jechuudha Oromoo afur dubbadhu mucayyoon sirrooftee dalagaa fi seeraan dalagatte taanaan an haqallee borullee ni beekta fakkeenya viizaa baasee jira mallaqa kiyyaan baasee irraa deebee ganaa iqaamaan jira ganaa wanni marri jira kunis mataa kiyyarra deebee mindaa isii mataa kiyyarra yoo isiin dalagaa kana seeraan daladdee seeraan qabdee dalagaa kana akhlaaqaan itti himeen gorseetiin jira yoo xiqqaate sa'aatii meeqarra taa'ee akkana jedhaniiti jira kun mataa isii keessa gabbuu didee akkamitti dhuftee gastii keessa waa hin jedhan kana hunda dagatteetiin nama hin taane wajjin kana yoo isiin ka'oontu an midhaan abbaa kiyyaa jechuudha qotee mindaa isiin kafalu dalagadheetiin laal akka isiin gargaarte uf dandeette boru anaa oluu osoo qalbii qabaatte moyaan qabu kana gajjette ani jalaayyuu baratte boru uf danda'uu dandeesse laal hadha mindaa ani sii kafala siin jedhe fati yoo isiin hin dalagadha jedhe hadha waan hadha ijoollee mana madaamiiti kafalaa hin jirre isiin kana hunda wallaalte jechuudha an har'a jechuudha narraafteetiin tujjaareetiin miti ni beekta rakkinna akkamii keessa akkan turu kana hunda danda'eetiin ofirra fudhadhee isiif mas'uula ta'ee ka yoo isiin dhibamte bara anaa kan mana yaalaa fidu yoo isiin daarte bara anaa yoo isiin beelofte bara anaa kan danda'u yoo rakkoo wayaas irra gahee bara anaa kan danda'u eenyuyyuu miti mas'uula ka ofii fudhatee anaa bara Rakkoo kana hundaaf baraanis atis jibbamaarra baraas bira sababa eenyu jibbamaarra beektaa sababa eenyu jibbamaarra beektaa jaalatamuuf waan goone atillee Mariyaam jaalatamuuf miti fati kanaafuu yoo jechuudha yoo akhlaaqa kanaan ka deemu ta'u ani jechuudha ni beekan nama 60 nama 70 na hordofa fakkeenyaaf duraanii ani foolollee baay'een qabu gin nama 60 san nama kabajaatu na hordofu sii galee namoonni sirraa'uu qabu Mariyaam amma ana gara naas qabdamu gara waa himuutti dhufee bara namma yaani yoo ta'en deebitee biyya galtee akka feete taatu wanni ansi himuu dhufee bara waan sidhanna dhageettuudha malee anamma waan kana waan barbaanne gabaabumatti harkaa qabdee ijoollee kanneen ijoollee jala seentee isii jala seenanii waa'ee waan biraasan biizinaan isii bira jiraame akkaawuntii kun keeti jala seenanii ati bira jirtaa hin hordofaarta mucayyoon tun akka jijjiramtu feenaami akka jijjiramtuuf kaleellee anillee faana taaree atillee rabbi isinaa godhee narraa taqabbalteemi kanaafuyyuu wanni gabaabduun karaa mafteetti deemna malee karaa waan akkanaa osoo hin taane yoo hin taane biyya galuu dandeettisii galee akka nama tokko gargaa yoo ija kanaan ka deemtu ta'u taate yoo ija kanaan fakkeenyaaf arafaati isin gorsine ammana kana keessatti gorsee akkana jedhe ani fakkeenyaaf jidduu kana keessa akka malee biizii ta'eetiin jiru as dhufaan jiru liivii irra seenaatiin hin jiru akkamitti akkan biizii ta'eeru ni beektisi sii galee yeroo tokko bichaa yoo silkii biraatiin jala seeneetiin hordofu yooma isaan fakkeenyaaf itti hima wanti kun sirrii miti amma ganaan fakkeenya waa'ee arsii waa'ee harargaasan bakka biraatii hordofaatiin jira. Uummata kana kanatti himanii bar mucayyoon kun ka dhufeef dalagaadha wanni an guddaan illee anaafatillee kanumarra dubbataa jira bar Mariyaam. Dhimma kanaa miti jedhanitti garuu yeroo san dhaabdeetiin jirti kanallee duraayyuu itti himeetiin jira kanaaf jechuudha Oromoo laal. Ijoollee harargeellee taatu ijoollee ganda biraallee taatu laal wal haa gargaaru mucayyoo tana argaatiin jirtan leeshin dhuftanii jechuudha dhufanii as jalatti hojii kiyyallee maaliif na dhoowwitan
Asjalatti amma waan isinii dhaamu nama kuma sadii as jala jirtanii wanni guddaan anaafillee aarsullee Mariyaami aarsullee Mariyam maan kabajne ana maan kabajne waan sanii ni miti isinii galee anka mucayyoo dhiisaati filis namni haa dalagatu amma wanni waan kana ka dubbataa beektanii mucayyoo tana already masoo baay'ee qabdi asitti mucayyoo miskiina waa takka hin beektu warri koomentii jala deemanii gastii keessa gaafa dalagaadhaaf ol galan ol seenanii maal sii ka'an akkana sii godhan akkana godhi waan akkanaa ta'e mucayyoon immoo waa takka hin beektu haga silaa namni biyya namaa gaafa deeme isiinuu tariiqan arganne karaayyuu hin qabanne isinii galee saa kana ittuyyuu dubbachuu hin qabnu filiis seentanii jibbaa jidduu namaatti uumuudhaaf waan hin taane uumuudhaaf ilaa keessattuu shamarran nama 3 4 5tu jiraan mucayyoo tana bira jiru hiriyyaa fakkaatee kan isii hallayyaa seensisuu deemu sii galee gastii kanarraa warroonni hin dhabamne warroonni fakkeessaan bakkannaa takkaan yookaan fi waa wayiitiin bira dhaabbachuu hin dandeenye mucayyoon tun nama kun ina abdiin argeetiin jira biidiyootiin jira fati andalagaa biyya dhiiseetiin dhufee bar takkanan fixachiistu yaanii yoo ta'een taa'yoon taaneen galtisii galee takkana fixachiistaa bar waan jedhaaru yaanii amma dirqamni hin jiru beekta akka nama tokko hin gargaarraadha nullee haa guddattuudha malee saayidii waan biraa yaadneeti miti anillee saayidii biraa yaadeeti miti gaarummaa yaadeeti atillee gaarummaa yaaddeeti guddannee wal guddifnaadha malee wal sakaallaadha miti ka deemaa jirru warroota nu sakaaluu wal sakaaluu deemaniif akeekkachiisa yoo isiinis ka sammuu qabaattee ka dalagattu ta'e ijoollee akkanaa kanneen irraa cittee warroota kutaan dhufanii waan akkanaa godhi waan akkanaa jedhaniin waa'ee biizinasaa malee waan biraa itti haasa'an jala haftee akka dalagaa isii dalagattuudha malee kan dubbachuuf ammallee wal geenne waa'ee waan biraa yoo hin taaneef isiinis galuu hin dandeessi sii galee nama tokko gaafa ol qabde karaa itti agarsiista malee marraatee karama san qabdee hin deemsistu sii galee sammuu yoo qabaate maaf as dhufe jedhee beekuu qaba maaf as bira gahe kaleessa maal keessa ture jedhee beekuu qaba akka fedhe faxiraana'uu hin qabu sii galee anarrattillee akka fedhe ta'uu sirrattillee akka fedhe ta'uu osoo hin taane mataasaa qabatee karoora dhufeef san bakkaan gaachuudha kanaafuu warroonni gufuu itti ta'aartan warroonni jala deemtanii maaf akkana siin taane maaf akkana siin taane walaa damoozaaf maalii amma gaafattanii waan biraa itti haasoftan haa gootuu haan fiite haa taatu yoo dandeettan waarraa fayyadama yoo hin dandeenye kolfaa taphadhaa biraa baha akka nama gaarii taatanii mucayyoon immoo gowwaadha beektaa waan akkana jedhanii gaafa shelan shamarree afaan mi'ooftii bakka intinaatiyya hikmaatiyya jinniitiyya maaliitiyya kuwwan akkas ta'a akkana mucayyoon garaa ani waan akka ta'e hin beeku bichaa hin ulfaata isintu waan baay'ee balleessuu deemaa filis yoo dandeettan yaanii maqaa kiyyallee eegaa maqaa Mariyamillee eegaa maqaa mucayyoo tanaallee eegaa nama dalagatuuf biyyaa bahe homaayyuu hin beektu gaafa jenne anaaf isiillee wanni waliin buusaaru waanuma kana warroota gastii seentanii ishii waan biraatiin qeequu deemtan ana waan feetti jettee osoo nu arrabsitee mucayyoon tun takka ittiin zanni yaayu namatu narra aara itti sii galee maaliif atiin akkas jettanii aartanii miti ani miira isiin naa qabdu waan beekuuf ittiin aaru waa'ee kiyyaaf isii dhiisaa waan feete naa jettu waan feete na haa gootu akka feete naa arrabsitu ishii irratti duulu dhiisaa ana waan feete yoo naan jetti ani ni beeka waan ta'eef miira isii hin beekaa ittiin aaru ani ittiin mufadhu kanaafuu dandeettan dalagaa irra jabeessaa irraa fayyadama masoo akka baatu godha akka dalagattu godha akkuma kaleessaa san wal cabsuuf walirratti hin duullu kanuma isinii dhaamoonni dhaamu anka aareef illee duratti Mariyam tanuma itti dubbadhe kabajan qabdu kabaja na kabajuu baattus anna kabajin jenneen sii galee warruma haasofsiistu jette ma ijoollee kinoo jaalatamuuf akkana jala haasoftu konniintu jira sii galee shakarekkeen wayii sanniin ofirraa dhiisi dalagaa kee dalagattu kan kiyyaatti bakka keetiitti ana dhiisi obboleeyyan tiyya namoonni gurguddoonni jiran namoonni gurguddaan keessaanillee jechuudha mucaa kana bakka qabaadhu mucaa kana kabaji mucaa kana bakka hin jiraa miti bakka guddaa sii qaba bakka guddaa qabaadhuuf kun dhagahamuu qaba hatta osoo sittuu mufatte yoo keessaan waama sitti mufatte yoo jiraate yoo keessaan sitti matte fatti wanti kun kana wanti kun naan ta'u yoo jette bareedaadha. Fatiin akkana waan akkanaati narraa dhorgoo hedduu obboleessa kiyya irraa yaani si dhorkuu danda'a akka irraa deebitu. Ani sittin aaru bar ummata irraa naa gorsiidha ummatatti himaadha meeseejin ati dabarsitu ummata kanaafi malee ani arafaati harrallee ittin aaru borullee ittin aaru mucayyoo hin beekan sii galee yooma anamma bar gama wayiitiin yooma na jaalattee yoo miira akkasiyyuu narraa qabaatte aarsuu ni danda'a ani hin beekaa fi ani sittin aaru bara meen poointiin na hubatuu didda ani osoo isii waan feete naan jette wallaahi qixa obboleettii kiyyaa garaagarummaa biraa ittiin mufadhu takkuullee itti mufadheen beeku arafaatiin yoo isin na arrabsitu yoo ganna darbitu yoo maal jettu hin hubadhaaf isii galee kana waan ta'eef itti naaru ummanni na gubee na aarsi warra as jala deemee kaleessa yeroo isin akkasii rakkatti nama meeqa keessaan itti barreessee irraa dhabe nama meeqa akkana goona jedhanii warroonni beekamoo jedhamu waan meeqa irraa dhabee jennaan mee maaliif oromooti mee nama dalagatee jiraatu mucayyoo tana jechuun anis nama dalagatee jiraatu manni kun kiyyaa ni beeytanii maaliif jeexamme anuu jechuudha
وفر يعني وفر دربيتي متي تجارتي متي مالي فيو دلقاك يجيت أنا وبلينتي مالي فيو أنا يو مالي فركنا نكمل أنو تسني إن دلقات أملين كدتو يوم أنو ما دلقات تنا يو جيتو أنو ما جتني ورئيسي جت ورئيسي مال جتني جيتو ده الرياضة برفتني فو نما ميكاتو فكينيا مجايو تيجو لال نمني يو أنا مرابطة وأنا مرابطة تكاجيلي يو أنا مرابطة إنو ما جاتس نمو ريسكي وفي نياتا نمو ريسكي وفي غرغرة إسني قال nama meeqatu akka qoosaatti jechuu akka nama meeshaa irraa bituu godhe gagguursiseetuma akkasitti wanta jedhe maaliif barbaachise kun Oromoo sila anatu waa badii wayii isin balleessee badii wayii isin irraa qabamu mucayyoo tana fakkeenyaaf durallee ni beektan yoo taphatte ammoo yoo yaani hin jiraa miti waan tokko fakkeenyaaf akka namni xiqqishuutti akkana qaba miti sun hin beektu ni beektan isin maaliif barbaachise kun maaliif wal cabsuun maaliif barbaachise أما رحمة أنا فكّي يا رحمة سن مالك سين جت لنا جين أنا لا رتوري أبدي نرجع تنجرك أنا لا توري أنا مجايد أبليتي تاتي متي رحمة سوياز دي جرات أنا أجيب أبليتي تاتي متي ما تقبضتوا تجرا بيتا وجولي قبضتوا تجرا وجولي مبارجين مكانيان أكنام نقول دني في أكنام نولتاب صوفي أكنام جولي أكسي تجرا مرب بيسن أما نمني رجاوي مو مجايد تنايات هو كتا وتاته أكاتا نسينا متجر تكون يعني jireenya isiillee guutumatti osoo isiin hin beekin mindaan dalagamuuf jira fakkeenyaaf maaliif laayivii gubbatti akka barbaadde ol baatee taphatteeti mucayyoo tan asiin dura fatii wajji wal mari'annee wallaahi hidhattiin yoo gaafa Mariyaamiin barateessan jechuudha kunoo fatiin hin jira yoo biyya namaa deemte mana madaan gonkumaa akkasii hin taane walitti himnee nama hedduu wajji barannee hayyee akkasitti dalagaa yaa uumatti jennee osoo taa'ee nu rabbii Mariyaamiin fida jechuudha gaafa reega dalagaa Mariyaam kana dhoynu dalagaan isi Mariyaamiin fiddi laayivii gubbaate isi meeshaa gurgurtii kanuma wanni isi mana Arafaat mana madam wallahi rabbi isi kakadha guyyaa lama multi jira mana madam immoo deemu si galee warri yookaan yoo isi yaaddan ka ta'u taate mee dalagaa kanaa olli jayyoontu mee fataa itti jiraataa jirti mee maal irraa barbaadan qabbuleen geemu mee fuudhaatuma galchaa ishii hin dandeettanii irraa dubbataartanii Dubaay keessa jirtanii hagana waliin xaarre dadhabnee shala soomaatii ajaa'ibee maal irraa godhu dalagaa galchaanii dalagaa dhaabbattuu mee fuudhaatti dalagaa walii galchaa mee maal irraa fedhanii dhabaraan maandab amma Arafaat nama deemee mana madaam dalagatu namni arbashiriin isaa laayivii barate namni arbashiriin isaa bilbilaan haasa'u barate eessa dalmee akka lafa kamtu isa qabata warra itti dhiyaatan caalaa amala isii ni beeyna yeroo kana jennu akkuma fatiin baanu wallaahi namni si adda tokkollee hin jiru warabbu kaaba so isii waan fayyadateen beeyna amala isii illee guddi jiraachina himee fi jira si galee akkamee dhiifama wajjin baay'ee shillaalaa ture tokko farratti mee Oromoon adirtan kun warri meeramillee jaalattan nama 3,100 as jira isiin uummanni isii xiqqaadha yeroo takka fooloo godhaaf nu hedduu qofan dhageeffatinaaf kunillee yaada bareeda isinuu yeroo tokko fooloo godhaaf homaa isin hin miitu har'aa nama gargaartee jirti kabiroo maal jechuu barbaade beektaa ate galchi Mariyaam ani girrigirri nama kennaa kun natti hin tolu jedhi mucayyoo namni hunduuyyuu kana dura hin beekanii akka nama tokkootitti namni gatii guddaa itti kafalee bakka isin jirtu leelatee fuudhee abdii fa'aa namni garagaraa uffatishaa fa'aa so mucayyoo amma waan isinlee baay'ee dubbattuun hin barbaachisu nama rakkatee gargaaran tokko baay'ee irratti illee wanti jechuun hin barbaachisu garuu haalli isin keessa jirtu akkam yoo jenne isinuu baay'ee dubbattanii jirtanii awwaalama barbaade ilaala tokkoffaani meeramiin caalallee abdii fi fatishaan jechuudha mucayyoo tanaa gootominaa ta'uu himuun haga danda'ame tokko wajjin dubbattanii hin danda'ame taananiin haala obboleetti kenna barbaaddan hojii isii dhufu yoo hin danda'amne ta'e immoo nama tokkollee agartanii daa'ima ta'e gachiibsanii garafanii dirqama waan itti kennan tokko hin jiru isiin irra nama guddaadha nama umurii fi danda'ee deemuu danda'u yaa'u ufaa agartuu mana madaama galchuudha malee haala amma ijoolleen gastii jalatti illee itti seenanii uffata illee akkuma meeramin jettu kanaan guyyaa baay'ee ilaala ture isii as dura fooloo naagoote gaaf tokko ergee ijoolleen baay'een dhugaa dhabbii akka waan qoosaa illee itti wata hin fakkaata uffata kana kaan fuudhii san fidii kana fidii maal jedhanii namoonni baay'een xalabatanii waan xalabatanii hin beeku kana iddoon
تبغى دوان سوى القرآن so make إنسان سولال تاني إنسان سدي ما زين تفكاتا نمني كأنكم كومنت دبي أبغى إنسان أكثر تاني بدو ديمته so nadamana banatte dhugaa jette miskiin tittii teenna maalitti so fatishaa waa dubbate fatishaa kinna goota gatii kafalee godheef jiran so abdiin dubbate ilma oromoo akkanii namaa laafka akkanaa kun waa baay'atu jiran anumma oromoo kun naangalu yaakiyyo bakka bakkuma ganitti sirri jirtaa malee bakkichuma badii jirta namaan hin jiran sirri kanaaf isin sadiin keessan imonaa ta'u bootoo mingaree hidhattanii Boleh tiada tali miru ni berbagi soal kesim bantu biar kerana tiga cerai sini ada katin sini kapal tu beri datang udanda hal giring umam ketimman tu kes sejarah tu bakal bro so teh beita ni nam sugi gurgureo kese fantasiru takkan jira syara ada demun ada maybe boleh tiada berat kabajang gurgurte mana sih tu debu dan deti giring ni kulisin lev kabajawang kamu marat tu kes sebekan ni sih buaya kena والله سي مسكينه بيرا من فتوان قبل تنامي انا كان ايغا نبوت سو والله بالله ربنا تشاهد ايغا دلو متى رتجو حاجه بقى ان جرامني نما عبدي كنت كان بقول سببي كان سيلين دوبرتيرا انا كتيت دي فما كنت isin sadin kesan to mortari tawo dinani ninin biyumat de bita kudrani biyajira to dan to murat ejran bar amma Professor Wan isi sontane warrota isi fakkatani isi midhaan dubbatu jirra malee ka isi waan ka isi irra lalamu yubaraslan sigale nama isi fakkaatee isi waa jedhuun kana mirra dhaabadha amma rakkoon ka jiru bara osoo isi bilantaane miidiyaarra warroota miidiyaa fakkaatee abdilaal kama isi kana obboleessi isi biyya kanatti sittimu obboleessi isi burriisiiti obboleessi isi dalagoosiiti haati isi burriisiiti okay biyya kana keessatti waan akka ijoollee gosaa ijoollee saayibaa ijoollee wajji dalagatanii yalla mabbaate soba wallahi biyya kanatti qabaañan diinni keessi kabajaa lubbuu isin jedhadha mataa si dhungata dhabnaan inin raggaxanis si bira taran